naannoo beetee lola dhombir beetee godhanii jechuudha. So khanga khajaarrafallee yoo maqaa qawweedhaatiin taate guma kafal jechuu dandeenya jechuudha. Akka seenaa interview asirratti goonetti guma kafalii fi warraaqsa dhombir kanaatu gaa geopolitics wajjin walitti hidhaadha. Addunyaa tanarratti qabsoon ifuma qe'ee ofii keessatti haatee qe'ee ofii keessa guddattee sirna jijjiirtee takkeedha jechuudha. Takkaa waan jirtu jechuu dandeenya. Hogguu wanni keessaa amata 55 kana arkaa jirru keessaa sabni guddaan namuutti haajamuu qabu Oromoodha jechuudha. Walii galama akkam ammoo Oromootti haajamuudhaaf namni qophaa'ee jiru. Suudaan nutti haajamtu, Eritrea nutti haajamtu, Somaaliyaa nutti haajamtu. There's something jechuudha. Dhaabni keenya kuni waan nuti agarre ollaan agartu maaliin nuun galle jechuudha. Tala sagalaan biraa hotumaa jechuu barbaadeeti. Qabsoo faannoodha amma qabsoo beetee waan irratti hundootee jechuudha. Geopolitics irratti hundoote. Eritrea waan qabdutti cabsaa jirti. Eritrea maaliif nutti hin cabsine? Gaafin keessanii galaayu. There is something jechuudha. Waan takka beetee geopolitics keessatti waan akka malee beetee nu jala awwaalamtee jirtu. Tan qonnee baafnee process goonee research goonee gabbaanii irraa dubbachuu qabnu keessaa geopolitics gaafa Afrikaa irratti maaliif namuu Oromoo dheeyisaa nuti Oromoo dheeyisaa jiramoo beeta namaatu Oromoo nutiitu geopolitics dheeyisaa jiramoo mo geopolitics nu dheeyisaa jira tanagaa waan bal'inaan gaafa biraa irraa haasa'u tanaa sagalaan biraa kun so haaba keessatti walii galatti wani nuti agarree suuraa beetee suuraa sana akka laayyootti ilaalin jechuudha. Siyaasaatu mataan gaggara galee jechuudha yeroo mataan keessatti. Maqalee keessatti Amaaraa fi Tigreen gaaddisa tokko uummanne jira jaanii alaabaa lummuuxxiidhaan gabbahuun Tigraay taraa duraatiif waan beetee garaa keessatti dhoofatti. Tamsi xiinxala keenya keessatti jarri Tigreedhaa eega aangorraa bu'an federalistii jechuun hin qaamnu federalistummallee natti beetee federalistii miti isaanuu beetee ahdaawii ta'uun isaanii limmuuxii ta'uun isaanii ni mala kajuu asirrattu ifaa jechuudha. Kan agarre haganaan biraa hunnu hanga haliisanii ibsee jeneraala gara wanni itti makamee jechuudha. TDF irraa gara TPLF gara TPF Tigraay Peace Force jennuun. Khabete Shahrukh sponsor godhe garasitti godaaneedha. So Tigraay harka wal qabdi raafamaa jirti. Namni gamanaa fi gamas deemaa jiranii ammaan dura har takkatti hin baane hamma har takka baatu lolli Tigraay hin bahu lolli Eritrea fi Itoophiyaadhaa hin ta'uu jechuudha. Because jara lamaan kanaatu baafa zoonii nama lamaan kana qabateetu Asmaraa qabata. Yoo lamaan kana Asmaraan qabattee Finfinnee qabachuu dandeessi. So jari lamaan murteessoo jechuudha tapha Shahrukh fi Fir'oonni godhaniif. Jeneraal Tolosaan hamatamaa jira yeroo ammaa tana keessatti Jeneraal Taaddasa Warradaadhaa namnummaanuu TPF'n kan beetee Jeneraal Tsaadiqaanii jechaa jira. Jeneraal Tsaadiqaan ammoo lakki TPF'n kiyyaa miti ammoo yaada isaaniitiif falmii isaanii ni deeggaraadha. So as keessatti ni agarraa jechuudha ammas daayinaamiksii haareeni daayinaamiksii Geetaachoodhaatii fi Tolosaa fi Baalchaan siyaasaa Tigraay san gaa daayinaamiksii isaa harkaa jijjiiruu jiranii yoo gaa beetee piippiin itti hirkatan akka mooyyeetii nama jalaa jiidii yoo sirriitti gargaaraman taate ammoo siyaasaa namnummaanuu gaa lola Eertiraa hambisuu danda'u jabina Geetaachootii fi jabina Tsaadiqaanii jechuudha. Geetaachoon gara siyaasaatiin Tsaadiqaan ammoo amma Tolosaan gara waraanaatiin lamaan kunuu gaafa beetee lola kana hanqisuu danda'an. Wanni biraa taajjabe keessaa akka gaarittiin Tsaadiqaan amma Tolosaa dhageeffadhe Tolosaan beetee manguddoon ta'e akka gaaritti du'aayi gooteensa. Nun kun oggaa beetee Oromoon badde hundinuu afaan warra badan afaan isaanii sirriitti hin dubbisanii jechuudha. Amma Muhammad Hassan Sultan Muhammad Hassan gabaabaadha.
haasoo beetti afaan Somaaleetii Moqdishoo keessa godhu dhageeffadheetiin kooflee jechuudha. Irraa beeksisaa jechuudha. Beetti hin dhiyaatu afaan Somaalee dubbataa jechuun dandeessu. Loqodaa fi wanni hundinuu ammallee irruma harkita Oromummaa isaanii jechuudha. Warri badee baduu hin danda'a akka beetti biyya teenya keessatti loon afaan itti godhan afaan qabajan waraabessi nyaatu. Saadiqaan amma interview san gubbatti yoo dhageeffatan taate bifaanis Professor Mararaatti deemu jira. Professor Mararaa afaan Tigree dubbatu fakkaata jechuudha. Meexiqoo shabbo dhageessi Professor Mararaan afaan Tigree baratee afaan Tigree caccabsu fakkaata jechuudha. So waan taajjabne irraa hanaa. Hamma fadhanillee beektee gara galallee jaan gara galuu hin dandeessu Oromummaarraa. Yoo sagalee isaa qabaatte irra kaa'e. Halafa زحزو صقايو قبل عليو عمق وتادراوي تراديشنال لو وتادراوي ባህል له بخالي زراربا اشحت مسوعتنا تكفيلو عاوت ممزغاب زلمه حبرتسبي عمق وتادراوي خلت زلو حبرتسبي ازيد ما زي سلازلني طورنت يمصالكا طورنت يتلمن نبر عند حر طورنت تبلع عليها خوينا تبلع عليها تاوجو كن نربحك توعلو تخل عبي صقاي زياتهم ببينتهم زراي يكون بدمر يوم زراي بحد وغن ጠንካራ حدነት ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብግልጽ ክረዳእ ዝኽእል ሕብረተሰብ እዩ ብናይ ባዕሉ ናብ መደምደምታ ዝበጽሕ ሕብረተሰብ እዩ አሎኖ ጋጉሮ ህየታት እምበኹ መዮ ሰገሬ ሊሳታ ፕሮፌሰር መራራቱ ወልፈካት ተከተከራና ኤንዌይ ጻድቃኒ ፊ ጌታቸውን ቶሎሳ ፊ ባልቻን ዮ ፒፒ ቤቴ አመለሲ ሰንፊደቹ ባቴ ዮ ፍቃባን አሴቲ ጉዳዮቹ ወርባነት ሎሎ ካባሰን ጅጅሩ ሳይኒ መላ አሞ ሃሶኒ ሰገሌ ፊ ቢፍቲኑ መራራዳ ወልድ ያተኒ የቹያ ፊ ቶሎሳን ታጀቡ መኸኛ ኸና ዮ ሰገሌ ሊሳቤቴ አከጀኑ ሰንታቴ ተከተከራና ወጋ ኻሊስ ኑማ ፈካተታ ገለብረት ወጋደቻሉ ዋይ ታክሴሽናቲ ቢቲ ታክሴሽና walama tikisho talama tabete ogeysa economics ida barbadutu deema jira chuya wan yaro bira hinjire tal Ethiopia khasati arkamte chuy tobiyan 2014 ra ogaf danne chuy 2014 ra amati ogaf danne GDP against taxi wali qabamura GDP Ethiopia ra percenti kuda lama tuqa afur tahe chuhiya wani si Ethiopia wali qabatu amamo 2024 GDP ti uga shalaynu gabuye chuhiya gabuye 7.5 ufe chuhiya amaga herega wani Ethiopia da dinagen tobiyada science wete economics dati madalunu process godunu namadi ba chuya mali fogane economy malu fi science amati marketing ni sati fi wete waligalati system mal biyatida tahomishu da fi daldalu fi bitabi gurri basically one science amate hini namadi ba ama fakiraf hoga taxi lalle chuy taxation per GDP fi akalwati per capitali wani dati uga wali finne enterprise ota taxi khabarani fi individualota corporates khalawndo uga wali finne it is one namangalle chuy ega tadurati 12.4 ra GDP ra يتوقع كمان ولي قال خبيتي لاتي وان بي هومش كم جنا وان بيتي
GDP jechuuni GDP maa jennu takka beeytee galii oomisha waliigalaa ummataan hoggaa qoonne hoggaa beeytee gumbi deebifne jechuun gumbi namoo kaapitaa walitti hoggaa deebifne gumbitti hoggaa deebifne galii gumbiidha jennaan oomisha gumbiidha oomisha beeytee uudarraa gumbitti hoggaa deebifte GDP jaha jechuun uudarraa hoggaa gumbi deebifte matayyatti gumbiin tun jiruu meeqa galfatteedha so oomisha uudarraa gale hajannu GDP jechuun oomisha uudarraa gale hoggaa fudhanne achitti irrate jechuun oomishni ooruurratti irrachuu qaba ooruurratti dabalee uuda gubbaadhaa yoo gabbuu taate fi gumbiidhaa yoo gabbuu taate xiqqoo waan saayinsawaa miti jechuudha waan kana investigate godhuudhaaf yaalii goone fakkiidhaaf wanni barana isaan karoorfatan toora I don't know biliyoona 900 2024 dhaaf so waan isaan karoorfatan sanirraa wanti gabbu'ee jechuudha biliyoona 106 I think afaan Oromootti nama dhibdi anyway jecha laafaan jiru maali taxationni per GDP dha 12.5 irraa gara beeytee 7.4 12.4 irraa gara beeytee 7.5 gabbu'eedha addunyaa tana gubbarratti taxationni sadarkaa GDPtti gabbuu jechuun waan beeytee strange jechaa jiru warri ekonomiidhaa addunyaarra jiranu jechaa jiran gabaabinaan gaa qorannee nuti gara keenyaa wani nuuf fakkaate maali 7.5 ka gabbu'e 4.18 amma 4.5 hajenno esa dhaqee hoggaanne I think one economic contractor walit shubamee jechuun nama jidduu baheedha afaan biraatiin nama haleessa taxation kafaluutu arra ifiifu kadhaa mudateedha waliigalaayo warra beeytee dur warra taxation kafalurraa qaama guddaadhaa utaalee beeytee arra taxi kafalaa hin jirredha hayyee hoggagaa per GDPtti taxiin gabbu'e hoggaanne namni hedduun laayisensii galchee tabarraa bahee sannutti waan jiranii garuu nuti hoggaa qoranne sanirra geenye amma gaa warri amma kafalu jiru kunu irraa gabbu'ee jiraahidha eega gabbu'een dhufte no isaanii kafalaa jira so amma ati taxi namichi naggaadeen arra jirtu naggaadee kasaarteefi siitu gibira kafalaa jira so wannummaan gaa siyaasa wanni dinagdee Itoophiyaatu complicate godhee nama beetee irraasoo nama dhibduuf kana jechuudha hoggaa wanni siistama irratti ilaaltu taxationni 12.4 irraa gara 7.5 tti drop godhe kun gabbu'e wanni mootummaa waliin qabattu jechuudha akkana jechuun gaasila yoo lakkoofsi nama taksii kafalu hooma gaafa akka 12.4 san ta'e arraas sanuma yoo ta'e beetee namni duraan taksii kafalurraa akka dursani kafaluu hin jiruudha hiikaan isaa jechuun gaa amma naggaadeen hundinuu akka duraan kafaltura gabbuusanii jiranii jechuudha amma gaa taksi katii godhamee jechuudha akkama Tiraampiin beetee tujjaaraaf godhu Itoophiyaa keessatti taksi katii jira no ni dabale hay duuba eega uummatarratti dabale maaliif waliin qabamu san keessatti hin dabalin hoggaanne nama naggaadee kumaan dhibba meeqaan beetee herragamtutu
economy dinagdee biyyattii hufuu keessatti tabarraa bahanii jechuudha. Wanni guddoon amma gabbaanii hin dubbatamne keessa. I think if mana fakkaatti namni naggaadee ta'e magaltiif. Fakkiidhaaf namootumaan an beekuu ilaala jechuudha. Nama 10 kanneen an beeku keessa yeroo ammaa tana keessa yoo xiqqaate namni 6 beeytee takka reesensii deebise takka deebisu jira. Inumaatu naannoo garii naggaadeen bara dargiin eega kuftee naggada seenan hundi isaaniitu harka 160-70 wanni keessa yaa'anii jiran. Naggaadeen xiqqoo waa guduunfattee Dubaay dhuftee Chaayinaa dhayitu beeytee naggaadeen xiqqoo ija banattee hundinuu taraa tabarraa baasanii jiran. Sogaa namni taaksii kafalu kuni hedduudha bahee jechuudha. Haga uummatu mootummaan seera baafattee maal jechuun jirti yoo laayisensii yoo dalagallee dhaabde gibira nuuf kafaltaa kan daleeyne ni kafaltaa. Maaliif mootummaan akkanatti anfariirte gaanu naggaadee 100 meeqa dur taakseshina galchituutu gaalol amma deemuu fi diinagdee beeytee biyyattii tanaan khasaaranii dalagaa cufanii khaanis laayisensii qabatee taa'u jira khaan nuwaatu deebisee jira jechuudha. Namni amma taaksii kafalu kunoo khasaare saniifis isa guutaa jechuudha. Egaa wannummaan beeytee maalleeni taaksishirratti warra gibira irratti ideef kana amma inumaatu kana qofaa miti elektrikaas qaaleessuuf deeman already qaalee jira barana amata dhufu daranii taaksii haaree gibira haaree fidan maaliif naggaadee 100 meeqa dalagaa dhabdee tadur gibira kafaltu taarra beeytee dhadhawattee mana teessee tana itti guutuu qaban sangubbaadhaan liqii haaree ta fudhatamtee jira. Liqiin haaree ta fudhatamte tana diinagdeen hoomishni biyyattiidha. Baajata beeytee guutee irraa hafee liqii kafaluu dhiisa baajanii nuufiifuu negatiiva. Naggaadee 100 meeqa beeytee sirna kana keessa kasaartee dalagaa dhabde tana ta mana galtee tana ta maqaa koontiineraan diigan kaachirraa fudhadhaama. Maqaa kooriidariidhaatiin dukkaana 100 meeqa caccabsanii diiganii mana galchan kuni nama kaleessa beeytee amatatti avreejiidhaan 10,000 irraa ilaa haga beeytee 200,000 warra maallaqa gurguddaa mootummaadhaaf gachu keessaa medium enterprise kana caccabsanii tabarraa baasan. Amma hargee keessa bare hargee keessa yoo maqaa dhawne beeytee fagaattuu tujjaara 1-2 taatee dubbiin kaduratti hedduudha kan mul'atan jechuudha. Amma namnummaa mul'atu 1-2 sadii arana sadii lokkootee ni geessi taahiyya. Warri jidduu tana jiru immoo nyaadhame. So oligaagii gubbara teessuu fi beeytee warra xixiqqoo jabloo gurgurtu kajalaa lamaan waan taate jechuudha diinagdeen. Ammoo diinagdeen silaa ka jidduu kana kan beeytee dalagaa uumuu ka jidduu kana ka biyya guddisu. Ka jidduu kun shukkuumamee dhumee jechuudha. Shukkuumamee dhumee jira. Gaa fuuldura waan jajjabdu as deemaadha. Ammas gaa damooza idee jechaa jirin. Damooza ida'uunis nama beeytee nama dhukkuba sukkaraa qabu yoo sukkaratti kanneen akka haa jabaatu jettee beeytee xiqqishoo humna harkateetu danuuttuma sharafaa jechuudha. Ittuma sharafaa deema. Infleeshina firaa dhokkuudhaaf mindaa dabaluun ammas haa ifiifuu dhukkuba sana hammeessaadha. Wani dabaluu qabu immoo oomisha. Mootummaan oomishuma irratti silaama infleeshina gabbuusuu barbaadani karaan gabaabaan warra qotee bulaa keenyaa fi akkanumatti illee warra industirii kanarratti isaanii kan nurra gaarii.